maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maatiwwaan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu, bakka garaa garaa teessanii sagalee Waaqayyoo kana dhagaatti kan jirtan, hundumaa kan dursuu nagaadhaa, nagaa galata Waaqayyoo isin gaafadhaa, akkam jirtu, kamiyyoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, fayyisaan keenyaa, qorichi keenya, ilmi Waaqayyoo, ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus, eegee tiksee isaatii kanaaf yeroo kanaan kan dhugee, maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatan ufa ta'u, sababii fayyina keenyaa kan taate, gugee garraamii, qulqulleetti qulqullootaa, obboleetti ergamootaa kan taate dubroo Maariyaam uumaadhaa gaditti, uumama jiran hundumaa gararraatti kabajniif ulfinnee isheedhaaf haa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee, dubbii sagalee Waaqayyoodhaa gabaabinaan wajjiniin barannaa. Waaqayyo Waaqni keenya akka arjummaa isaaf galalafummaa isaatti akka nu barsiisuudhaaf akka nu gorsuu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Mata duree taasisnee kan nuti wajjiniin barannu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:16 irratti jecha barraa'ee jirudha. Jechi kunis akkas kan jedhudha. Nyaara keessan hin guuriinaa kan jedhu ta'a. Wangeelaa qulqulluu abbaan keenya Maatiyoos barreessee boqonnaa 6:16 gubbaa irratti nyaara keessan hin guuriinaa jecha jedhu barraa'ee jira. Kanaaf barnoota keenyaarraa jecha kana mata duree taasisneetu wajjiniin barannaa. Waaqayyoo Waaqni abbootaa nu gidduutti argamuudhaan akka nu barsiisu, akka nu gorsuu tolaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu yeroon nuti keessa jirru kun yeroo soomaa yookiis yeroo lagannaati. Lagannaa jechuun waan nyaatamuuf waan dhugamurraa yeroo murtaa'eetiif irraa addaan of kutuu yookiis lagachuu jecha. Kanaaf yeroon nuti keessa jirru baatiin kun baatii soomaatii. Sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, sooma guddicha jedhamee kan beekamu yookaan sooma qulqulleettiidha. Sooma raajonni keenya darban soomaniiru, duuka bu'oonni darban soomaniiru, akkasuma abbootiin keenya hedduun isaanii soomiidhaan dabarsaniiru. Isaan irraas fudhannee kiristaana kan taane ijoolleen Kiristoos kaleessas akkuma soomamaa ture har'as soomaatti jirraa, gara fuulduraattis ni soomama jecha. Soomiin inni kun egaa sooma ji'oota lamaaf yookiis guyyoota 55f soomamudha. Haa ta'uutii akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti ji'ootan kana keessa torban jiran manni amantaa keenyaa moggaasa mataa isheetii laattee fiituu torbeedhaan ni yaadatti. Kanaaf sooma kana torbee jalqabaa sooma sanbata jalqabaa qiddiste yookiin dhiifama torbee jalqabaa zawarada jedhameetu kabajama. Zawarada yookiin gadi bu'uu yookiin gadi bu'iinsa kan jedhamudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraatii gara addunyaa kanaatti foon dubroo Maariyaam irraa fudhatee dhiiga isheerraa dhiiga fudhachuudhaan addunyaa kanatti akka gadi dhufe kan itti yaadannudha. Torbee lammaffaa kan qabannee jirru, torbeen nuti keessa jirru kun torbee lammaffaadha. Torbee lammaffaa kana keessatti immoo manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo qiddiste jetteeti kan ishee waamtu. Akkas jechuun qulqulleettii jechaadha. Egaa soominni bartoonni keenya, raajonni, duuka bu'oonni soomaa turan hedduun isaa ni jira. Haa ta'u malee soomiin inni nuti qabannee jirru kun soomni kun sooma gooftaa keenya, fayyisaa keenya kan ta'e qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf soomni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soome kun ofii isaatii seera inni kennu, seera kan inni itti raawwatedha. Kanaaf namoonni baay'een isaanii sooma gaafa jennu fedhii isaaniitiin kan sooman hedduun isaanii jiru. Soomiin fedhiidhaa, mirgadha kan jedhan jiru. Soomiin akka seera kitaaba qulqulluutti gaafa ilaallu soomiin abboommiidha. Maaliif kan jedhu tarii gaaffii kana sitti ta'u yoo jiraate immoo nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaa keenyaaf seera tumamedha. Kunis jireenya bara baraa kan argatuudhaaf yaaddoo tokko malee, ba'aa tokko malee, dhiphina tokko malee gannata keessa gaafa jiraatu
seera tumeefii ture. Seerri sunis nyaadhu kan ayyamamee fi kan isa hin fayyadne immoo hin nyaatiin kan ittiin jedhame. Yoo nyaatte du'a duuta jedheen. Kanaaf abboommii yeroo sana jalqabe jecha hin nyaatiin kan jedhame addaam abbaa keenya irraati eegalee darbii darboodhaan irra nu bira ga'ee jira. Kanaaf qulqulluun abbaan keenya Phaawulos wantoonni baay'een isaanii naaf eeyyamamaniiru jedha. Garuu hundi isaanii iyyuu nan fayyadanii. Waan addunyaa kana irratti wanti nyaannu wanti dhugnu hedduun isaanii iyyuu nuuf kennamaniiru. Garuu hundi isaanii iyyuu nuuf fayyadan. Kanaaf egaa waa'ee soomaa ayyama waaqayyoo yoo ta'e wantoota barbaachisoo ta'an wanta hin barbaachisne hedduun isaanii ni jiru. Maaliif isa jedhuudhaaf immoo barnoota guyyaa biraatiin walitti deebina. Har'a garuu barnoota gabaabsinee kan nuti wajjiniin ilaallu kun wangeela Maatiwwaan irratti kan barraa'ee nyaara keessan hin guurinaa isa jedhudha. Kanaaf egaa kiristaanni tokko soomii kana kan soomu nyaara isaa guuruu hin qabu. Maatiwwaan jecha kana gaafa barreessu boqonnaa 16 irratti soomiin keessan akka warra of agarsiisuu nyaara guuruudhaan hin ta'ini. Warroonni Fariisota gaafa sooman of mul'isu ture, of agarsiisu. Daandii walakkaa dhaabbataniitu saboota Israa'eliidhaatiin kunoo isinii soomaa jirra, isinii dadhabaa jirra jedhanii gatii dadhabbii isaanii irraa fudhatu turan. Isiniif jenne akkas taane jedhu turan. Yeroo kana namoonni gabaadhaa waan bitatan kan nagadan hundumtuyyuu kan daldalan waan isaan erga jiru birrii callaa fuudhaniitu isaaniif kennu turan. Kanaafidhaan gooftaan keenya isaan gatii dadhabbii isaanii argataniiru. Anaaf isin immoo Israa'eloota warra foonii otoo hin taane Israa'eloota warra lubbuu warri taane gatiin dadhabbii keenyaa biyya lafaa irratti kan fudhannu otoo hin taane samii irratti Kiristoos irraati kan fudhannu ta'uu nurra jiraata. Soomiin keenya soomii akkasumaanii akka hin taaneefidha. Nyaara keessan hin guurinaa. Warroonni Fariisotaa gaafa sooman of bosoomsu ture. Akka dhallaadduu bishaan dhabdee coollegdee of godhuu jedha. Kanaaf akka kan akka hin taaneedhaaf nyaara hin guurinaa kan jedhu. Inni kan biraan nyaara hin guurinaa jechuun hiikkaan isaa inni dhokataaf inni gadi fagoon warri nyaara guuran namoota yoo fakkeenya fudhataniitu taatan namni namaan oodu tokko gaafa namatti dhufu fuulli isaa inni fuula isaa guura. Nyaara guura jecha. Kanaaf akka warra Fariisotaa nyaara keessan hin guurinaa. Namni nyaara isaa guuru gaafa namatti dhufu yoo namni wal dhabdee ta'u haaloo namni qabatee jiru walumaa galatti gaafa nama miidheessa ta'u nama isa miidhes gaafa argu nyaara isaa guura. Fuula isaa dukkaneessa akkas hin ta'inaa. Kana jechuun namaa wajjin waliin lolinaadha. Namni namaa wajjin nagaa qabu jaalala qabu fuulli isaa ifaadha waanta ta'eedhaaf. Isinis jaalala namaa wajjin qabaadhaa. Haloof keessatti hin qabatinaa gaafa jedhudha. Nama wajjin jaalala qabaannaan, nageenya qabaannaan, tokkummaa qabaattee jennaan gaafa namatti dhuftu kolfaa gammadaa taphattee bira dabartachaa. Garuu haloo qabatteerta taate jennaan nyaara guuraa bira dabarta. Kanaaf nyaara hin guurinaa. Nyaara akka hin guurree maal gochuudha? Jaalala namaaf qabaachuudha. Hammina of keessaa baasuudha. Haloo qabachuu dhiisuudha. Kanaaf nyaara keessan hin guurinaa kan jedhamu. Egaa maatii waaqayyoo bakka garaa garaa teessanii biyya keessaas ta'e biyya alaa kallattii toora kanaatiin sagalee waaqayyoo kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessan iyyuu soomiin keenya soomii qulqulleetti ta'utu irra jiraata. Torbeen kun torbee sooma qabannee jiru kana keessatti torbeen kun maqaan isaa qulqulleettii jedhameeti kan inni waamamu. Soomni nuti soomu akka isheen qulqullooftu qulqullina waaqayyoon biratti akka inni qabaatuudhaaf yaada gaariidhaan haalootuun qabaatiin laphee qulqulluudhaan soomuun nurra jiraata. Kanaafidha. Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 58 lakkoofsa 1 kaasnee yoo ilaallee raajicha Israa'eliin gara saba Israa'elitti gaafa erguu sagalee kana dhaqiitii dubbadhu jedheetu Isaayyaasiin erga. Isaayyaasiin sabni Israa'eliidhaa otoo soomnuu soomii keenya nuuf dhaga'uu didee. Utuu kadhannuu kadhannaa keenya nuuf dhaga'uu didee. Utuu waammannu sagalee waamicha keenyaa dhaga'uu didee jedhu. Ati garuu akkas jedhi. Ani soomiin innan filadhe isa kanaa reeyi. Soomiin innan barbaadu isa kanaayi.
jedhiitii itti dubbadhu. Waa'ee soomuu keenyaa miti soomii keenya keessa maaltu jira? Akkamitti soomaa jira? Yaada akkamii qabna? Hojii akkamii hojjetaa irra hoo? Soomii wajjiniin hojiitu barbaachisa. Nyaataaf dhugaatii irraa addaan ba'uu qofa miti. Wanta gaarii karoorsuu, waan gaarii hojjechuu, hojii gaarii warra jedhaman beelaa beela baasuu, dheebotaa dheebuu baasuu, kan daare daara baasuu, kan dhukkubsate gaafachuu. Warrooti kun hojii gaarii warra jedhaman sooma keessatti warroota hojjetamuudhaa qaban. Gaafan akkas jedhu hojiin kun hojii yeroo soomaa qofaa keessatti hojjetaman otoo hin taane kiristaanii kamiyyuu hojjechuu kan qabudha. Kanaaf hiyyeessa gargaaruudhaaf, dadhabaa gargaaruudhaaf, beelaa beela baasuuf, kan daare daara baasuudhaatiif, dheebotaa dheebuu baasuudhaatiif bakki nuti keessa jirru hundumtu mijataa. Biyya keessa isaa teenyu, biyya alaa isaa teenyu. Dhiyoorras fagoorras, maatii biras, maatii irraa addas baanii teenyu. Wantoota gaarii kana hojjechuudhaaf wanti nu daangessu hin jiru. Namni waan gaarii kan hojjetu tokko beekumsa isaatiin, yaada isaatiin jecha waan gaarii yaadee hiyyeessa gargaaruu danda'a. Beekumsa isaatiin, humna isaatiin, qarshii isaatiin illee Waaqayyoon tajaajiluun ni danda'ama. Kanaaf yeroo soomaa kana keessatti wanta qabnu, waan Waaqayyo nuu kenneen, kennaan namaaf kenname kennaa garaagaraati. Inni tokko humna qaba, inni tokko qabeenyaa qaba, inni tokko irree qaba. Tokko miti jechaadha nuti. Anaaf sagalee kana dhagaatti kan jirtu ati kennaan nuu kenname gargar ta'uu danda'a. Kanaaf kennaa qabnu kanaatiin Waaqayyoon tajaajiluun nurra jiraata jecha. Hojii gaarii hojjechuun nurra jiraata. Kanaaf egaa raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 1 kaasee hanga 14tti barraa'ee jira. Sana guutummaa isaa yoo dubbistan waa'ee soomii kana ibsudha. Isin soomii soomuu qofaarraan kan hafe sanbata koosullee hin kabajjanii. Iddoo barbaaddan deemuu feetu yookiis iddoo barbaaddan dhaquu barbaaddu. Sanbata koo hin kabajjanii. Sooma keessan akkamittan fudhadharee jedha. Kanaaf yoo waan gaarii hojjettan, beelaa beela baastanii, dheebotaa dheebuu baastanii, isa dhukkubsate yoo gaafattan, kan daare yoo daara baastan, an kadhannaa keessan isiniif hin dhagaa jedha. Egaa sagalee kana dhagaatti kan jirtan, bakka garaagaraa teessanii hordofaatti kan jirtan, sagaleen Waaqayyoodhaa dhamaatiin keenya akkasumaan akka hin taaneedhaaf nutti dubbata. Iddoo garaagaraa taa'uudhaatiin keessattuu biyya ambaarra kanneen jiran haalli mijachuu fi didee soomuudhaaf utuu barbaadanii akka itti sooman kan dhaban, humnaanis keessa darbanii ifaajii hedduudha isaatiin warroonni sooma kana qabatan hedduun isaanii jiru. Biyya keessas kan teenyu haala garaagaraatiin sooma kana kan dabarsinu. Kanaaf biyya keessas ta'u biyya alaa taa'uudhaatiin soomii kana keessa kan jirtan tarii haallis isinii mijachuu danda'a. Jiruun biyya ambaa yookiis biyya ormaadhaa baay'ee ulfaataadha jechaan wanta dubbatamu miti. Keessa seennee yoo arguudhaa baannee haga nama tokkotti nuu gala ni beenna. Haa ta'uutii soomiin keenya kun gaarummaa akka qabaatuuf, fuula Waaqayyootti fudhatama akka qabaatuuf yaada gaariidhaan haloo of keessaa akka qabaannu. Nyaara hin guuriinaa inni jedhame isa kanaaf nama wajjin yoo wal dhabdanii jiraatan haloo of keessaa baasaa. Namaan odaa, nama jibbaa sooma kan soomu yoo ta'e soomiin innan filadhu isa kanaa ree jedha Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 5 irra yoo ilaalu. Soomni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barbaadu sooma qulqulleetti kan taate, qulqulluu kan ta'e, laphee qulqulluudhaan fuuldura Waaqayyoodhaa kan dhaabbannu. Soomii keessa sagada jira. Gaafa sagannu sagadi keenya fudhatama akka qabaatuuf sooma keessa kadhannaatu jira. Kan nuti kadhannu Waaqayyoon gaafa kadhannu immoo soomiin keenya yoo qulqulluu ta'edha. Inkardaada yoo of keessaa hin qabaanne, hammina haloo of keessaa lapheen keenya hin qabu yoo ta'e fuuldura Waaqayyootti gaarummaa qabaata. Kanaaf egaa soomni nuti keessa jirru kun sooma qulqulleetti akka ta'uudhaatiif of qulqulleessuun nurra jiraata. Laphee keenya qulqulleessinee gara Waaqayyootti deebi'uutu nurraatii eeggama jechaadha.
Kanaaf akka warra Fariisotaa isaan gatii isaanii argataniiru akkuma ittiin jedhame gatiin koof gatiin keessan gatiin dadhabbii keenya namoota bira akka nuuf hin kaffalamne waaqayyoo bira kaffaltiin keenya akka ta'uudhaatiif utuu of hin mul'isiin utuu of hin agarsiisiin soomuutu nurraati eegama jechaadha. Waaqayyoo waaqni keessan inni dhoksaatti waan hundumaa beeku gatii keessan isiniif kennaa jedha. Waaqayyoo dhoksaatti waan hundumaayyuu beeka. Isa hamaa hojjetus isa gaarii hojjetus beeka. Kanaaf namni immoo gatii dadhabbii isaatii argachuun dirqama waan ta'eef inni hamaa hojjetu gatii hammina isaatii ni argata. Inni gaarii hojjetu immoo waan gaarummaa isaatii ni argata. Kanaaf dhoksaatti inni waan hundumaa beeku jedha. Dhoksaatti waan gaarii gaafa hojjennu waaqayyo immoo mul'inatti gatii keenya nuuf kenna jechaadha. Kanaaf egaa saba waaqayyoo bakka garaa garaa teessanii sagalee waaqayyoo kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessan iyyuu soomiin keenya soomii qulqulleettii akka inni ta'uudhaatiif nuti laphee keenya qulqulleessuun nurra jiraata jechaadha. Kanaaf sagalee kana kan dhageenye kan hubanne ittiin firii gaarii argamsiisnee dhaaltuu mootummaa isaatii akka ittiin taanu eeyyama waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiisee waaqa nu gorse maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barnoota biraatiin deebinee wal agarraa. Kanaaf kanarraa aguma kanuma irratti nu haa ga'u jechaa xumura irratti ergaan dabarsuudhaa barbaadu. Haala bakkaatiin wal qabatee toora kanarraatii barnoota kennamu yeroo muraasaaf addaan citeetiin dure. Kanaaf egaa eeyyama waaqayyoo ta'e daqiiqaa muraasa sagalee waaqayyoo dhaagaa indaan ga'u xumura hin qabu waan ta'eedhaaf haganni eeyyame garuu wajjin baranna. Yoo waaqni immoo eeyyama isaa ta'e fedha isaatiin ta'e sagaleen isaa handaara addunyaa hundumaarra akka deemuudhaatiif ani dadhabaa garbichisaa sagalee isaa akkan dubbadhuudhaatiif inni haala yoo kan naa mijeessu ta'e haala gaariidhaan barnoota qulqullina qabu yeroo yerootti waliif dabarsinaa walirraatii baranna. Kanaaf egaa aga ammaatti haalli xiqqoo waan naaf mijataa hin taaneetiifi egaa akkuma beekamu an kanan jiraadhu Oromiyaa keessadha. Oromiyaa keessaa bakka hunda miti bakki mijataani. Kanaaf carraa argadhee iddoo mijataa taa'ee sagalee kana dabarsuudhaatiif tarii aga ammaatti hin carroomne haalli yoo naa mijate haalli konnekshinii kuni yeroo yeroodhaan akka wal biraan geenyu sagalee waaqayyoodhaa barannu ta'a jechaadha. Kanaaf egaa barnoota kallattii garaa garaatiin fakkeenya toora Facebookiitiin akkasuma miidiyaa mana kiristaanaa yookiis sagalee kiristaanaa kan ta'e OCN-dhaanis barnootni achirraatiin aga eeyyama waaqayyootti karaa sanaatiinis tajaajilumarra jirra. Faaruu barnoota garaa garaa achirraan argachuu dandeessu. Kanaaf karaa YouTube kanaatiin immoo YouTube-dhaatiin bakki amma jiru haalan amma jiru keessatti mijataa waan naaf hin taaneef amman haala mijeessutti yeroo yerootti haala naa mijateen sagalee waaqayyoodhaa wal biraan akka geenyuudhaatiif fedhii kooti. Gara fuulduraatti immoo eeyyama isaa ta'ee waan hundumtuu yoo naa mijate yeroo yeroodhaan akka itti sagalee waaqayyoodhaa wajjiniin kan itti wal agarree walirraatii barannu ta'a jechaadha. Kanaaf asumaan isinis hiriyoota keessan hundumaatiif barnoota kan isin bira ga'ee erguudhaatiin hiriyoota keenya ta'anii humna akka itti nu taataniidhaan bakka jirtan teessanii humna keenya jabina akka nu taataniidhaaf ergaa kiyya asumaarraan hin dabarsa. Maaliif jennaan tajaajilli walumaanidha. An kanan tajaajilu barsiisee isinis yoo tajaajilamtan dhaggeeffachuudhaanidha. Kanaaf egaa humna walii taanee wal jajjabeessinee sagalee waaqayyoodhaa waan beeknuun waan qabnuun waaqayyoodhaan tajaajilla jechuun barbaada. Barnoota kan biraatiin deebinee walitti dhufnaa. Kanaaf egaa wangeela Maatiwwaan boqonnaa 6
16 nyaara keessan hin guuriinaa akkuma jedhame soomni keenya sooma qulqulleettii akka isheen taatu eeyyama waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii eegumsi ergamoota waaqayyoo eebbaa fayyaanni raajota isaa duuka bu'oota isaa suuqni wareegamtoota hunduma keenyarrayyuu oolee kan bule nuuf haa ta'u bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu nagaa keessaniin turaa.